Donald Tiramp pirezidaantii 47ffaa Ameerikaa ta'uun kakuu raawwatanii jiru. Haala sagantichaa irratti gabaasa qabna. The Honorable Joseph R. Biden Jr. and Vice President of the United States, the Honorable Kamala Devi Harris. Kaaba Keeniyaa Isolotti balaa abiddaa hamaan mudateera. Yaa Rabbi nu gargaar, irreesi qaba yaa Rabbi nu gargaar, yaa Rahmaan nu gargaar, yaa Aziizii nu gargaar, dhugumbaan, yaa Rabbi lawwad, yaa Rabbi namin kana si kana yaa Rabbi nu gargaar, yaa Rabbi lawwad. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa fi Israa'el irrattis gabaasa bal'aa qabna. Kan jalqabaatiin Donald Trump pirezidaantii 47ffaa Ameerikaa ta'uun daqiiqaa muraasa dura sirna kakuu galuun ifatti aangoo Joe Biden irraa fudhatan. Jedhi Vance itti aanaa isaanii ta'uun sirna kakuu raawwataniiru. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Tiramp marsaa lammaffaa aangootti yeroo deebi'an kana tarkaanfii akkamii fudhatu kan jedhuu fi dubbii isaan amma daqiiqota muraasa dura taasisan irratti waa'illee koo ammayyuu taanaa sana cinatti argama. Ammayyuu baga nagaan dhuftee Tiramp deebi'anii jiru. Tarkaanfii akkamii fudhachuuf dhaadatan immoo maal dubbatan? Dura kaasuu keenya dura sagantaa garaagaraa tureerra. Kallattiidhaan dhaggeeffattoota keenyaafis biraan gahaa turre eebba ture dura sirna kakuu yookiin sirna kakuu raawwatu dura. Kadhaaf waldaa dhaqanii turanii eegasii booda Baayiden bira dhaqanii Baayiden wajjin erga shaayii dhugan booda ganama waan ta'eef achitti eegasii booda gara Capitol Hill bakka sirni kakuu raawwatamutti geeffamanii fagoo miti White House'if bakki Capitol Hill jechuudha. Achitti egaa sagantaa garaagaraa ture deeqaa muraasa dura kumatti jette reefuu kan sirna kakuu raawwatanii garuu waan baay'ee dubbatan tarii har'atti waan hundatti mudhabuu dandeenya ta'a garuu wantoota ijoo ta'an kaasuu dandeenya fakkeenyaaf Ameerikaa biyya dureettii taate. Akka godhan akkasumas immoo bulchiinsa Baayideniin immoo dhimma garaagaraa irratti qeeqan godaantota irratti akkasumas immoo fayyaa irratti dhimmoota baay'ee irratti inumaa bulchiinsi Baayiden rakkoo qeessaa jiru dhiisee dhimma ormaa keessa oolaa jedhanii Baayiden biruma dhaabbatu siyaasa biyya Ameerikaati baay'ee qeeqaniiru inumaa maal jedhanii bulchiinsi Baayiden dahoo yakkamtootaa ta'eera jedhanii cimsaniidha kan isaan qeeqanii dhiifataman kana alattis immoo si'a lama yaaliin ajjechaa irratti raawwatameera. Akka fedha waaqaatti oolenan Ameerikaa bulchuuf filatame waan jiru irra deddeebiidhaan dhimma waaqaas maqaa waaqaas eeraa turanii dhimma daangaas kaasanii turan. Meeksikoo wajjiniitiin daangaa qaban kaasanii inumaayyuu tarkaanfii guddaa akka fudhatanii fi labsii yeroo muddamaa gara daangaa Ameerikaa gara kibba gara Meeksikoo jirutti illee akka ariitiidhaan labsan jijjiirama isaan fidan immoo ariifachiisaa akka ta'ullee ibsaniiti kan jiranii. Tibban Ameerikaan balaa abiddaa guddaaf saaxilamtee ture Los Angeles Kaalifoorniyaa waa'ee isaas dubbatanii ture. Namoota dureeyyii ta'antu akka malee miidhame namoota dhiibbaa uumuu danda'an yookaan powerful ta'antu akka malee miidhame isaan ammayyuu gariin isaanii nu keessa asuma nu bira jiru jedhanii dubbatanii. Mana jireenyaa isin qaban jedhan. Sirni Baayiden isaaniin karaatti eegu yookaan protect godhullee ijaaruu hin dandeenye garuu maallaqni fayyaadhaaf ramada.